Suuta jedhi suuta Daawit. Suuta jedhi dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffataa ture mi? Kan inni jechuu jiru raajiin tokko waan jedhame sanaan raawwatamuu qaba. Kan inni nuun jechaa jiru abbaa mala dansaa waaqa abbaa guddaa jedhamaa nuun jedhee Isaayyaas. Otoo kana jijjiiriin raajiidhuma eessatti akka raawwatame raajii kana dhaqiti Maarqos keessaa ta'u, Luqaas keessaa ta'u, Maatiyos fi Yohaannis keessaa ta'u nu garsiisiin jedhe. Ishi waan Isaayyaasiin dubbat kana karaawwatam karaawwatam si garsiiseera Maatiyos keessa si garsiise dhalooti isaa jiru sun kanaasaa jiru waan biraadha akkatti ni dhalate haasaa jira waan Yesuus haasaa sun na dhagaya waan Yesuus haasaa sun awwaa Yesuus sitti me bitta waa Yesuus sitti me waan amma raawwatamuma isaa kagartee Isaayyaas waa Yesuus haasa'utti jiru Isaayyaas waa Yesuus haasa'utti jiru Isaayyaas Yesuus waliin beekanii inni waa ilma wayyaa haasa'u jira waa ilma tokko waa Yesuus haasaa jennaan Koi. Why you say that? Obsika. Obsika na dapat. Oy, abo, oy. Nagagefat siya. Mesu obsika police. Koi ilmisun ini. Makabeta si injede. Gare. Ilmisun makabeta. Ana. Ana da. Si. Ishi maqaa kan achitti afaan jirani. Anat maqaa kooti kun. Ishi maqaa kan achitti afaan jirani. Eessatti? Maqaa kan kee macaaf qulqulluu kan keessatti afaan jirani. Isaayyaas dubbate maqaa kun. Ishi maqaa kan kee Isaayyaas keessa kan nuu baasire. Kunoo Isaayyaas keessatti abbaa mala dansaa jedhe. Abbaa mal dansaa atabbaa. Ishi maqaa kan kee dansaa jechuun. Ishi maqaa kan kee gabbaasii jedhu. Qooyi gare harka qabate. Qooyi gare abboo na dhagayeeffadha. Wayne ush. Abboo na dhagayeeffadhatiin. Gare maqaa kiyyaa jiraa jette maqaa sun amma keessa garana naa baasi Isaayyaas sun keessa gannaa baasi Isaayyaasiin kana sagal jaarra baasi sagal jaa maqaan Isaayyaas abba mal dansaa waaqa guddayya abba jiru jire ishi sagal jaa ishi sagal jaa sii baas ishi sagal jaa sii baas ishi daa'imyaa nuun dhalate Ishi daa'imman dhalate daa'ima siniif dhalate ilmi kennan isaa tayyuu kennan ishi isaa tayyuu kennan maqaan isaa yaaman abbaa mal dansaa abbaa mala dansaati ani mala sirriitti baase ishi waaqa guddayya waaqa guddaadha mana koo yaa qabam yoo ati abbaa mal dansa taate ati waaqa guddayya ati waaqa guddayya mana kiyya mana koorratti waaqaan anaaf Yesuusii wanta adda baas fide kanaafan si fide bar lakki simiti hojjette nama inni keenatti ati waaqa guddayya yoo simiti naan jette Gare dhageeffadha. Yoo simiti naan jette si dhaggeeffadha qoy yoo simiti naan jette nama ta'e fidi nagarsiis eenyudha re Ishi dhageeffadha. Namicha garaagarummaan keenya maal? Qoy abboo dhageeffadhu. Gare dhageeffadhu. Gare dhageeffadhu. Daa'imman uu dhalate ennaan daa'imni sun naa'etti. Ilmi anuu kennan ennaan ilmi sun naa'etti. Isaa tayyuu kentaa ennaan hayyuu sun naa'etti. Maqaan isaa yaaman abba mal dassa ennaan abbaan sun anaa'etti. Waaqa guddayyaa ennaan fula suniin macalliftu fula suniit waaqi guddayyaan baana sufi si waaqi guddayyaan callifte waaqa guddayyaa si ani isiniif gooftaa keessan mana kootiif si gooftaa keessan ati waaqa guddayaa anaafi keessanan ati waaqa monam waaqa jechuun alaqaa keessan jechuudha akka macaafaatti waaqa jechuun alaqaa keessan alaqaa jechuudha alaqaa keessanan akkasika Macaafi waan jedhamu Musee waaqami ma
ani waaqa akka Museetti Museen dhaggeeffadhu kaa Daawit suuta jedhime Museen akkuma seera ba'u suuta jedhe qoy Museen akkuma Firaa'ooniif waaqayyo ta'e seera ba'u boqonnaa torba lakkoofsa tokko irratti Museen waaqa miti Firaa'ooniif ani Moosiif waaqa. Ati naaf waaqa? Akkuma Museen Firaa'ooniif ta'e ani siif waaqa. Ati waaqa jedha. Museen maa waaqa miti akkuma Musee ta'anis. As gaafi si gaafadha ati waaqa? Akkuma Museen waaqa ta'anis siif waaqa. Akkuma Musee lakkis. Akkuma Musee lakkis. Dubbii inni Musee hin jiru. Ana akkuma Museeti kaa. Ana akka Museeti. Ana akkuma Museeti. Museen akkuma aboo Firaa'oon irratti qaba anis aboon sirratti qaba. Waaqa. Na dhageeffadhu ati waaqa miti. Ani waaqa keeti. Waaqa keeti. Ati waaqa kiyya. Eenyutu na dhorka waaqa kee ta'uudhaaf? Ilaatu waaqa. Eenyuun na dhorka waaqa kee ta'uudhaafan? Wa'ine. Eenyuun? Ati waaqa. Siif waaqa eenyuun na dhorkaa jedhe. Siif waaqa kee ta'u maaltu na dhorka? Waan nuti anaanna irratu maalimee waaqa kee ta'uudhaaf ati nama gabbartaame ani siif waaqa kee ta'u maaltu sitti irrata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. David, asiif waaqa ta'u waan natti irratu qofa natti himi. Kakuu moofaa keessatti raawwatame moo hin raawwatamne? Raawwatame yoo jette tole natti agarsiista. Hin raawwatamne yoo jette immoo Yesuusin hin laallatu jennee dhiibna. Amma kana qofa naa deebisi. Maayikii kee banadhuti dubbadhu. Si dhaggeeffadha maayikii bani dubbadhu. Waan biraan haaseen deebii qofa. Maayikii nama hin hidhin abboo. Garee waan an jedhe jalqaba wanni nu jechuu jiru ado kaati na gaafat kanatti hin deebine kan gaafachuu jiru maqaan kan kee ana sha'adu qabachuu fedhe maqaan kan kee ati kee jira macaaf kan kee jira maqaan kan jala taa'e bakka jala taa'e garee sha'aada abbootii ino baafa Garecha adare engadda be mucha kala zelata yo asa begne Garecha adake engadda baafa de jalata ay banka amma gafa asa bartutti mal kuri jere ngara maka ko machafa ke barbada mujan min ayat bayana sono aya galme naga disini fa tokkami naga fa yakete jirra galata waqa akkam nagara baga jiraat alhamdulillah amin ani level bi finnufne waan gaddite fakkaata fuulli keemmo bata baay'ee sitti nagaame nabshir maaliif seete maaltu jiraani an falmii finnufne normaali dhugaa dubbachuuf taanaan falmuu hin fedhu maaliif kitaabni nuti fudhannu gargari akkaataan waaqessuu keenyaa gargari akkaataa gargarii sanaan kitaaba qulqulluu keessaa yookaas quraana keessaa kana na amansiisi kanan si amansiisaa jedhee dhufuun dogongora. Sababni isaa raajiin Isaayyaas silumaa maqaan isaa raajaadha, raajiidha. Waan gara fuulduraatti ta'uuf wanta ta'aa jiru wanta darbe kan dubbatudha. Raajiin Isaayyaas raajii dubbate kitaaba raajii isaa keessatti iddoo hedduutti waa'ee dhalachuu ilmaa dubbate. Ilmi dhalatu sunis eenyuun akka ta'u dubbate. Erga dubbate amantii warra kiristiyaanaa malee andirqama muslimni dogongora, muslimni sirriidha, islaamni haa fudhatu, islaamni haa dhiisu hin jedhu. Sababni isaa maali yoo jette akkaataan itti waaqa waaqessinu doktiriiniin yookaas seerri ittiin bulmaataa manneen amantaa keenyaa kiristiyaanummaaf islaamummaan gargari waan ta'aniif jechuudha. Garuu isa kana si deebisuuf raajii Isaayyaas irratti kan dubbate wangeeluma Maatiyos namni amma dubbachaa ture sana yoo jalqaba isaa ilaalte inni raajichaan dubbatame akka raawwatuu fi ta'ee jedha. Tariitii
raajichaan dubbatame sun afaan raajichaatiin hin raajame sun akka raawwatuuf ta'e ilmis dhalate jedha. Kan biraa Mee bakka isaan agarsiisime bakka isaan agarsiisa amma jette. Bakka isaas ergisiisuuf yaa good wangeela Maatiyos boqonnaadhuma tokko lakkoobsa 18 kaasnee yoo dubbisne akkana jedha. Dhalachuu Yesuus Kiristoos akkuma kanatti dhufee jiru ta'e jedheetu lakkoobsa 20 kaasee akkas jedha. Osoo Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate. Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatini. Isheen ilma ni deessi, atis maqaa isaa Yesuus jedhii jettee ni moggaasta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan ni fayyisa jedheeni. Kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Innoo kunoo durbini ulfoofti ilmas ni deessi, maqaa isaa Amaanu'el jedhanii ni moggaasu jedhee. Amaanu'el jechuun Waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedhee. Wangeela Luqaas irratti immoo ishee kana xumuru dhiifama ishee kana amma wanna tamma dubbifte kuni raajiin afaan raajiitiin kan dubbatame kuni Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 wal qabata. Boqonnaa 9 lakkoofsa 6 wal qabata. Boqonnaa 7 wal qabata. Inni boqonnaa 7 dingata maqaan Amaanu'el kan jedhu wal qabachuu danda'a sanitti dhufna sun mata duree biraadha. Boqonnaa 9 lakkoofsa 6 wal qabata. Exactly. Ayyeme akkam akka wal qabatu agarsiisi. Badam akkam akka wal qabatu immoo wangeela Luqaas irraas dhaqeetti sii dabaleetan akkamitti akka wal qabatu sitti hima. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 kaasnee yoo dubbisne akkas jedha. Ergamichi isheetti mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa. Mana Yaaqoob irratti bara baraan ni mo'a. Barri mootummaa isaa dhuma hin qabu jedhe. Maariyaam yommus anoo ammallee durba kun attamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun siirra bu'a. Humni abbaas si golbooba. Kanaafis mucichi siirraa dhalatu kun qulqulluudhaa fi ilma Waaqayyoo jedhamee ni waamama. Ittiin jedhee jedha. Walumaa gal akkamitti akka Isaayyaas 9 wal qabatu agarsiise lamaanuu. Barataan ta'u. Sila sii kaaseera. Isaayyaas raajii dubbate dursee atuu sila waan tokko jetteetta. Dhaloota Kiristoosiin dura Isaayyaas waggoota 800 dura kan ture dhuguma. Raajii dubbate sanaan raajiin ilmi Waaqayyoo jecha kan ture dhufee nama keessaa akka dhalatu wangeela Yohaannis irratti barraa'e sun gara kanatti dhufee Waaqayyoo inni sun ni dhufa kan jedhu ilmi dhufee dhalata. Isaayyaas 9 kan jiru dubbisiti isaa fi isa Maatiyos keessaa dubbiste Luqaas keessaa dubbiste wal qabsiisaa natti. Ilmi nu dhalataa jedhee wal qabsiisaa natti milatte wal fakkaatu kan jedhe ilmi nu dhalataa jedhe. Isaayyaas ilmi dhalate tokko ilmummaadhaan wal fakkaatee jira. Ati ilma moo ilma miti? Ani ilma moo ilma miti? Hizqeel ilma moo ilma miti? Zakkaariyaas ilma ture moo ilma miti? Tole Yohaannis ilma. Phaawulos ilmadha. Wanti gargar nu dhalate jedhe kun. Waaqa. Akkamitti ilma dhalate jedha reetu waaqni dhalatu? Inni sun icciitii amantiidha. Sasana amantiin sila wal falamuu hin dandeenyu siin jedhee bara. Akkamitti icciitii taa'ee ka waan macaafarra jira akkamitti icciitii goota gaa? Inni ilmatu dhalate nuun jechuu jira bar. Ilma dhalate malee waaqa dhalate hin jenne. Waan tokkoon isin gaafadha. Gaafadha. Ilmi dhalate sun kan aboo waaqummaa qabu kan aangoo bara baraa qabu wangeela Lukaasis wangeela Yohaannis Maatiyos irrattis dubbatame sun eenyu ta'are? Isa itti dhufna. Inni sun waa'ee aboo isaa itti dhufna. Amma waa'ee aboo isaa miti. Inni dhalate eenyu akka ta'e walii galee jennaani. Inni dhalate ilma ta'e nama miti kan dhalate namatu dhalataa nuun jedhe miti Isaayyaas.
Ishi itti aanee kan jiru sana qofa nu dubbisi. Isaayyaas maal jedhe mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera namni reetarii kitaabni sila inni dubbise afaan warra Booranaaf Gujiidhaan kan qophaa'e waan ta'eef xiqqoo namoota dinqii Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa jedhamaadha. Ayyee. Kanaafuuti amma ilmi dhalate sun namadha. Namni suni garuu wanta adda nu godhu maalinni tokkoffaa maqaan isaa eenyudha? Maqaan isaa eenyu? Kan Isaayyaas jedhe? Maqaan hin jedhamaadha. Gorsaa dinqii Waaqayyo bara baraa Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa jedhama. Maqaan miti bara. Kanaafuu kan jalqaba nu dhalate nama ta'u walii galirraa Waaqni hin dhalatu Waaqni hin dhalannee mee? Waaqni moo? Waaqni nama ta'ee namni Waaqa ta'e. Waaqayyo Waaqni hin dhalata. Kan dhalate Waaqa moo nama? Waaqni hin dhalata? Iyyee. Waaqatu dhalate? Waaqni kun badaratti qabbaabu. Laphee dhiphoo kana keessa baachir kumatus ta'uun Waaqatu dhalate. Waaqatu garaa keessa seenee dhalatee ba'e gadameessa keessa. Icciitii guddaadhaan Waaqa sanatu dhalatee kaayyoo dhalateef akkamitti akka dhalate akkamitti akka gadameessa keessa ture icciitiin amantii kiristaanaa jala muree bareechee kaa'a. Isa kana tariyaan kanaafuu simbiratti Waaqni hin dhalataa jechuudha. Waaqni hin dhalataa Waaqni dhufee dhalate immoo. Okay. Rakkoon hin jiru isin walii gala. Kanaafuu Waaqni erga dhalateeti Waaqni san dura ture hoo gaafa inni dhalatu inni kan biraa hoo akka inni dhalatu kan godhe eenyu? Waaqni inni samii keessa jiru. Baay'ee gaariidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 si dubbisa. Waaqayyo inni dura ture eenyuudha eessa dhaqee yeroo inni kun dhalatu kan jedhuu fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 yoon si dubbise kitaaba baasaa waan hin jiruu fi boqonnaa 1 irratti akkana jedha. Rakkoon hin jiru qaaliin natti naannoo sitti bakka isaa maal barbaadde? Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofii isaatis Waaqayyo ture jedha. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundinuu isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture, jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u jedha. Sagaleen ture sun Waaqni abbaan jalqaba Waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluun abbaan ilmi afur qulqulluun qaama adda addaatiin turan. Qaamni turan sun sagaleedhaan jechi sun dhufeetu garaa haadha isaa dubaroo qulqulleettii Maariyaam ilmaan namootaatiif fayyina taatee Waaqa jennee raam. beeke kana na ficcisiisi ka na ficcisiisi. Sorry network si qabee na ficcisiisi. Waaqni sun namas ta'e dhufee akkamitti nama ta'e dhufee biyya lafaarra dhufee nama fakkaatee dhalachuu isaatiin nama ta'e garuu inni gonka Waaqa gonka nama. ፍጹም ሰው ፍጹም ዋጋ ሶሪ ኔትወርክ ዳ ኤየን አደደሞ ሚቲ ቶኮ ሚቲ አባኮ አባኬ ሰጀቶፊ ገባው መጠባኬ ኘቹ ደንዳቱ no akkas jechuun miti galmaan amma akkamitti yeroo tokko sintumu galmaan obbolaas 10 qaba. Obbolaa 10 kanaan obbolaa isaatiin maal jedhee abbaa kootii fi abbaa keessan hin rakkisinaa jedhee tokko moo garagara. Yesuus obbolaa 10 isaaf No, koi, itti deebina. Galmaan obbolaa 10 qaba. Obbolaa 10 kana keessa obbolaa
isaa kana ofittas waamee obbolaa sagalan yaa obboloota koo abbaa kootii fi abbaa keessan hin rakkisinaa jedhe galma. Amma abbaan keessanii fi abbaa keetii fi abbaan obbolaa keetii sun amma garagara moo tokko jenna? Maaf abbaa koof abbaa keessan jedhe abbaa keenya maaf hin jenne? No, abbaa kootii fi abbaa keessanis hin rakkisinaa jette. Himni kun sirriidha moo gara sirrii miti? Abbaa koof abbaa kee jechuuf abbaa keenya jechuun tokko miti. Mee obboleessa kan koo yeroo ati abbaa kootii fi abbaa keessan tokko ijoollee obbolaa koo abbaa kootii fi abbaan keessan tokko wal hin jibbina wal hin rakkisina haadha kootis hin rakkisina haadha keessanis hin rakkisina yoo kan jettu taate garagara jechuu kennaayi. Haasawa namni ammootti of jidduutti haasawa namni ammootti of jidduu haasa'uudha bara. Abbaan koof abbaan kee tokko taanaan abbaa keenyan siin jedha malee dhimman tishoo lama fayyadamuuf hin qabu gaalee lama. Abbaa keenya jechuuf abbaa koof abbaa kee jechuun tokko miti. Himuma kana shan ammattiin siifin walii galuu qaba. Abbaan keenyaa fi abbaan Yesuus garagara amma iddoo kanatti. Exactly. Natti sittani magaa. Gaaffii keessi deebisa. Ittuma fufna. Dhaggeeffadha gaa. Abbaan Yesuus abbummaan isaa kan wal hin caalle kan ittiin wal qixxee ta'e kan duraaf duuba hin qabne kan isa dura hin turre kan isa boodas hin jiraanne abbummaan isaa abbaa isa hin dursine abbaa isa hin caalle abbaa wal qixxee waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluu jenne kan waamnudha. Abbaa keessan kan inni jedhe immoo dhaggeeffadhu nuuf immoo uumaa keenya kan ta'e nuuf immoo abbaa keenya waaqa keenyas kan ta'e abbaan Yesuus isaaf waaqa isaa miti garuu abbaa isaati. Abbummaan isaa immoo isa hin dursu isa hin caalu. Kanaaf abbaa koof abbaa keessan jedhe. Okay, galatoomii abbaan isaa abbaa isa hin caalle jette miti. Qabxii kana erga sanii wakkattu tolchiinaaf qabadhu si gaafatuuf hin deema waan ta'eef jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti abbaan koo na caalaa jedheetiin hin dubbata waan ta'eef akkanuma naaf qabadhu. Itti fufeetiin maal jedhee gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti jedhe waaqayyoon kennaaf kan Yesuus isaas garagara moo tokko? Yesuus waaqayyoo hin qabu waaqayyoo koo waan jedheef qaba garuu. No, waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan kan jedhe kuni tokko moo garagara waanuma fedheef haa jedhu. Maan jira bara waaqayyoo kootiif waaqayyoo keessan kan na dhaggeeffadhu ka. No, sila siin jedhee bara ati kitaaba qulqulluutti namantu miti. Na dhaggeeffadhu. Mariin koo dhaggeeffadhu. No. Akkatti waliin gallu kala dhaggeeffadhu. Ilaa wanti jala murtee naa beekuu qabdu ustaaz jedhee man su'ama. Wanti jala murtee naa beekuu qabdu tokko icciitii kitaaba qulqulluu kan beeku kiristaanota qofa. Dhagailaa. Icciitii quraanaa kan beeku islaamota qofa. Waan tokko jala mureen sitti hima. Icciitii kitaaba qulqulluu keessatti Yesuus ofii isaatii waaqa malee waaqa biraan qabu. Garuu waaqayyoo koo kan jedheef sababa qabala. Waaqa keenya jedha ture baru osoo tokko ta'e. Waaqayyoo koo kan inni jedhe warri Yihuudotaa na dhaggeeffa na ficcisiisi. Kan inni biyya lafaa dhufee dhalateef inni guddaan iyyuu namoonni osoo isan beekin akkuma seexanni Addaamiif Hewaaniin bofarra bultee jannata keessaa isaaniin baafte gara biyya lafaa kanaa dhufee nama fakkaatee foon namaa uffatee dhufee dhalatee bakka namaa bu'ee bakka warra gidirfamee namoota gara jannata qulqulluutti deebisuuf waan tureef yeroo abbaa waaqa koo jedhu sana warreen isa qabuuf deemanii akka isaan ragaa tokko irratti argatanii ahaa inni waaqa qaba inni nama jedhanii akka isaan yaadaniif malee waaqa hin qabunni kanaaf adda baase waaqa keenya hin jenne waaqa koo fi waaqa keessan jedhe waaqummaan isaa inni jechaa jiru foon uffateen waaqa koo jedhe nama ta'ee mul'achuu isaatiin waaqa koo jedhe nyaachuu isaatiin waaqa koo jedhe du'uuf deemuu isaatiin waaqa koo jedhe dhukkubsachuu isaatiin waaqa koo jedhe malee inni waaqa isaa miti. Icciitiidha kun. Isa kana immoo kan beeku ustaaz an amma kana caalaa baay'een turuufan. Isa kana immoo kan beeku yeroo tokko qoyyashi baay'ee si dhaggeeffadhe waan ta'eef abbaa kootii fi abbaa keessanii kan inni jedheetiin hin dubbate kun abbaan keenyaaf abbaan Yesuus garagaraa jette miti. Exactly. Abbaa kan inni ta'een walqixxaatuudhaanii jette. Abbaan Yesuus hin caalamoo hin caalu? Hin caalu.
Eshi galatu. Iyesus nyaate moo hin nyaanne? Nyaateera. Abbaan nyaate moo hin nyaanne? Hin nyaanne. Iyesus dhuge moo hin dhugne? Dhugeera. Abbaan dhuge moo hin dhugne? Hin dhugne. Yesus du'e jettee amanta moo hin duune jettee amanta? Du'eera. Fooniin. Abbaan du'e moo hin duune? Hin duune. Iyesus Kiristoos beelee moo hin beeloyne? Bakka sitti mee wanta Yesuus Kiristoos godhee beelee moo hin beelofne kana qofa naaf himi. Beelee moo hin beelofne? Beelee bakka xumuramee bar beelee. Abbaan arguu danda'u jira. Laal abbaan ijaan arguu danda'u jira. Hin jiru. Garuu karaa ilma isaa Yesuus hin argine. Kootu Iyesuus ijaan argamu hin argine. Arganiiru. Iyesuus Kiristoos abbaan na caalaa jedhee Waaqayyo hoo Iyesuus na caala jedhee. Iyesuus Kiristoos waa abbaan koo na caalaa jedhee Waaqayyo hoo Iyesuus na caala jedhee. Waaqayyo Yesuus na caala akkamittiin jedha ofii ilma isaa ergee bar gara biyya lafaatti karoora ergeef qaba. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti akkas jechuudhaan kan inni dubbatutti jiru. Amma nan adeema deebi'ees isin bira nan dhufa akkan isaaniin jedhee dhageessaniitu. Utuu ana jaalattan taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtan. Abbaan na caalaa hojii. Akkati sanaaf deemtu nan beeka baay'ee. Abbaan na caala wanti inni jedheef inni guddaan sitti maan jira bara. Sababni isaa ofii isaatii namoonni abbaa jedhanii abbaa nutti argisiisi jecha waan jiraniif namoonni isa qabuuf dhufan namoonni isa duukaa deeman kun waan biraatti akka hin deemnee fi inni ofii isaatii namoota jalaa of dhaggeeffadhu kana fichisiisi. Kun iccitiidha yoo baay'ee sila siin jedhee bar kitaaba qulqulluutti hin amantu ani immoo quraanatti hin amanu waan ta'eef ati Yesuusin waaqan jettu ani immoo Yesuus waaqan jedha waan ta'eef kanarratti baay'ee wal mormuun nurraan eegamu. Kana kan walfamu warra kiristaanaa warra icciitii waaqummaa Yesuus Kiristoosin beekuudha. Yesuus Kiristoos sila siin jedheera. Fitsum ሰው ፍጹም አምላክ gonka waaqa gonka nama. Namummaan isaa karaa kamiin akka ta'e anamma siin ibsu. Barumsa baay'ee qaba waan ta'eef. Waaqummaan isaa immoo abbaa isaatiin wal qixxeedha. Abbaa isaa hin dursu, abbaan isa san dursu. Abbaan isa hin caalu, innis abbaa hin caalu. Garuu nama waaqa suutan jedheeti faana mari'atutti jira. Akka tamootii hin deemne jecha. Hima Kiristoos asirra dubbate kana abbaan na caalaa jedhee dubbate kuni sirriidha moo sirrii miti? Abbaan na caala kan jedhu sitti maan jira bara. Abbaan na caala kan inni jedhee. Caala moo hin caalu laali? Amma laali. Caala moo hin caalu? Ibsaa miti. Caala moo hin caalu? Yeroo sitti moo? Inni kun sirriidha moo sirrii? Dhaggeeffadhu ustaas. Yeroon sitti mun caalu. Yeroon sitti mun caalu. Yeroon kiristaanotatti immoo garuu hin caalu. Yeroo macaafa dubbisnu ni caala moo hin caalu? Yeroo garmaan nutti himu hin caalu. Yeroon macaafa dubbisnu ni caala moo hin caalu? Na dhaggeeffadhu. Yeroon kiristaanotatti himu ni caala. Yeroon sitti himu garuu hin caalu. Ayyeeshi galatoomi. Okay, galatoomi. Iyesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jettee amanta. Waaqayyoodha ofiisaatiyyuu. Ilma Waaqayyooti miti Waaqayyoodha. Ilma Waaqayyootis Waaqayyoodhas. Ilma Waaqayyoo kamiti? Walitti koi stop obsi obbolatti teenya. Ilma Waaqayyoo kamiti galma? Ilaabee ila akkanaa gootu. Eeshi. Amma waan tokko sila kaaseera baay'ee yanni falmitti seenuu hin barbaadne. Kanuma bichaan naaf ta'uurii bakka astaasota naa warra naan guddattuu jiru isaanitti si dabarsa waan ta'eef. Warra kaan nuffisiisuu ta'a. Warra kaan nuffisiisuu ta'a. Yoo barbaachisaa ta'e anumtiifati keessoodhaan haasofna maaliif naan jedhi sababa isaasittan hima. Ani har'a icciitii sadummaaf tokkummaa Waaqayyoo sitti himuudhaaf yeroon nan ga'u. Akkamitti caala akkamitti qixxaata kan jedhu sitti himuudhaaf yeroon nan ga'u. Sababni isaa kun icciitiin Waaqayyoo nama ta'u icciitiin Waaqayyoo waaqa gonka nama ta'u icciitii guddaa gadi fagoo